baqannee kunneen halkan isa saddeetitti burqaggan miilaan lafa yaanee. أدان نبافته خرا إيجا فتانة ولي تونده بيله. سري. غير هو إن أركتني جرتي. إن أركني نوتي مادورا. مالي. ورد خاصة نيفتني. ورد خاصة نيفتني نوجي رمالي نوتي مادورا نوتني. فرق آسا لما أجدو أشيء أجدل كمان أولو تالي سلمان جوتان. إيه نما جاكنو غارو غانو ما نيجنا. نما عبد التنيني. إيه نيج. أنا قوتي جرات وردة تميت جرات وردة جرات وردة إلى أمتي مي إلى أمتي في هاتني جامع بيجوا جبتنا رو غزاتي ده ما تو أسيسين تجمي نجوبناتي ديني نجوبه أنا دمله أنا رابو كانه دفنه ديني سينكو بكونه ينمي ليجو بوليسي نانو سومالي نانو سومالي أشي كذي أما غويا نعم تكاني غا إيجا شيء بكواتن والدورة بقطع دوني كاكودا شامبول كالكان كودام بول كانغا جي أبولي أكمل تكون المفاكهة إسحاق بدر فاجرة أما أردان إلى أمتي هندينو أسجى يسجرتي بكتان كرتان جرتو فاجرتي أدام فاجرة نعم ولا تنقبهم أنجي أصل فيكون غرغر توان أركتكبا وانا كتنقب مال سنيقون جانا أمني قد يسمي أشياء باس لا جافتن كان نقولو nyata dura nyata mapela kana isinin dakamna kama isin dakam kana isini kennina kana isini bufna egadda akas isinin jani egadchu jirta akas isinin jani egadchu jirta عبد الله سيدوتي جرات أردات ميت جرات أنا كمبي أردات أردا إلى أمد أردا إلى أمدي يا أردا أما قابك جرتن كون كمبي جوها مقالة رو قدواتي أردا إلى أمسني مالتو سينكاسه أردا إلى أمدي موتمانا نو شنيتو نقبين وكاسه إيجا ما يسين قبني أشي خاتن بيجام يكنيكا ولتي صدمي سديجني ولتي صدمي كيسني جرتني مي أمان تناقا إيجا بكتنا دفتنو أنكم بكتا تنا دفنه موتمان كررت بعد سجارة دا أگر كرسي سيني أوغون إيجا جان نتيوان أركنه سينكمنو دا سمارا كيسة تنامنو دوما جرا ركون رافو يتنجر تو رميتان أسمتي تسارو ما جرا كا إيجا بكنير ما دفنه مالفا دا أگر كرسي سلا إيجا تنام أگر دوري ناس بيكونكو نياتان بشان دوغان وچو فتن وكتي واتفيلتن خانا rakkoon waan itti dhiyaatan rakkoon keenya kana tokkollee hin arkanne jechuudha. Hin arkanne maa dur. Dhugaa gaafatanii jirtu gaggeessota qaama naannoo kana jiru gaafatanii waan kana. Halkanii guyyaa iyyaatuma jira. Maal isinii deebisan isaan? Eeggadhaa dhufuma jiraa jaan. Dhufa jiraa eeggadhaa jaani. Hagayyaa kunoo midhaan eenyuu firama kun? Lafi lafa akka araddaa
Ijogoda Araduma sadii keessa bu'an malee araddaa kudha wahii haaran keenya kanarra araddaa kudha lama kudha afuri araddaa kudha afur keessa aradduma lama wanni waan kanatti kennan jecha dhageenya. Anguma araddaa lamaatu jalqabee jechuun malee amma abdiin numa jirti jechuun isinis wal gahuudhaaf. Waan afachuu dadhabnee rakkoon teenya nurra jirtuuf waan bootaa keenyarraa buqqaaneef waan itti dhiyaannu hin qabne waan uffannu hin qabneef waan bishaan dhugnu hin qabneef rakkoon haa jiraattu malee ayyeenuufis numa kennanii jecha ni qabna. Numa afattan jechuudha. Numa afanne. Eenyu siin jaan? Amina Saalee Muhammad Jaar. Adde Amina Saalee jiraatu araddaa tamiiti? Araddaa Roqaati irraa hin dhufe. Araddaa Roqaarraa maaltu as isin fidame? Wanni as nu fide liyyu poolisii jedhaniiti. Mootummaan nuun jedhanii mootummaan sun achirraa nu kaafte isaan humna qabanii nuti humna hin qabnu. Abaarii fi dheebuun nu fixaniiti rasaasa nutti bukkaasaan nu bananii ilmaan keenya mataa xiyyaaf addaa xiyyarra ilmaan afur eegaan bobbaafadha gammatti naaf galuu jiranii. Kan waan saniin nyaatee bineensaan nyaatee rifataan kutanii gad deebinaatti karaa kana hidhee taa'a. Dheebuu fi beelaaf haadha dhiiroo kam taanaan garuma mootummaan keenya feetuun nu dhaqqabdu jechaaf hirkanneet hagammatti dheebuu sanii waan isaan nu afaan buusan malee jirraa qabeenyi keenya bakka san jiraan nurraa haraami. Fardiin gargaarsaa silaa barbaaddan maalime? Dhukkee tana keessa gallaa nyaataaf sibiila tokko hin qabnu afata hin qabnu waan bishaaniin dhuynu hin qabnu waan uffannu rabbi nutti hin beeku waan dhigaree tokko kan akkatti burcuqqoo takka kan dhuynuun hin qabnu namni keenya tokkolleenu. Yoo maqaan keenya siin jaan? Ziyaajibraa. Obbo Ziyaa Jibraa'il jiraata araddaa tamiiti? Araddaa Eelaa Ahmadi. Araddaa Eelaa Ahmadi? Araddaa Eelaa Ahmadi irraa maaltu hanga haroo gurraatti kana isin fidame? Waan hanga haroo gurraatti nu fide mootummaa naannoo sanii biyyi poolisii nu bobbaasanii waliigala minoo fi hawaasa hedduu balleessee mana mootummaatiin nu wajji gubee nu barbadeessee maatii waatii balleessee qabeenya keenya fixee dhabamsiisee lubbuu qullaadhaan keessaa baqannee dhufuu dandeenya asii haroo gurraatti seenne. Amma meel wanni fardiin sila amma yeroodhaaf hatattamatti amma barbaaddan maal fa'aadhame? Waan dhimma dhimma amma hatattamaan barbaannu waan nyaannuufi waan waatti nyaannuufi uffatu waan waatti dhuynu waan waatti nyaannu hangana barbaannu. Waan bishaan fakkii. Maqaan kee eenyu siin jaan? Faatumaa Ali Muhammad jedhama. Aadde Faatumaa Ali Muhammad jiraattu araddaa tamiiti? Jiraattu araddaa Minooti. Jiraattu araddaa Minooti? Magaalaa Minoo keessa? Mee maaltu as hanga haroo gurraatti si fide? Wanni haroo gurraatti na fide mootummaa shanaat tan iyyuu poolis jedhaniin tan mootummaa ittee karaa nu keessa baaftee shinkii adda addaa geessaa fi jirtuutu rasaasa meeqa qawwee meeqa fiduuf jirtuutu tan nutillee mootummaa jennee mootummaan nu gajjirennee irratti rafneetu magaalaa Minoo nu gubee nu barbadeessee faanaan malee harma na fiti. Deemaa tana qabeenyi achitti aamtee fi onni jiraata? Qabeenyi kiyyaa anuma mataan kiyyaa manni kiyya bukaaraa fi dukkaana bulaa manaatti wajjanuu mataan kiyyatti bulaa sadiin dhabee jira. Gaafa silaa dura ogaa deebitanii rabbi sii baasisan maaliif hin baqatanii achi booda? Ni baqadhaan jeetiin manarraa buufadhee shaakkoo maradhee shaakkoo darbadhee qabeenyaan annin fedha jee makiinaa bilbilee burqarraa fidadhee ulaa dura dhaabbadhe. Fitilaalli dhufee mootummaa nutti gaafatamaa qabeenya keessan yoo inni isinirraa hames nutti gaafatamaa jee bakka magaalaa Minoo keessa muka guddaa dhugii jiran jala qabeenya keenya ka fe'ame nurraa buusi. Saudaa Hussein araddaa kamirraa dhuftan? Araddaa Minooti. Maanta eega daasa kanas ijaarratanii as bubbultan hangam takka gahitan? Ji'a lamaan bubbultani. Ji'a lamaan kana keessa mee gargaarsi gama mootummaatiin harkattan maal fa'aa jira? Gargaarsi gara mootummaadhaatiin harkan deebii bishaaniitis nuuf qicanii dhufu. Qoonqoodhaas amma nuu kennamanii dheedarraa halgaddarraatti bulu. Maal fa'aa dhoonni isinii kannan tun? Wanni nuu kennan misiruma sanii fi dankal faafaa ruubii kana isinii fidanii jechuudha. Ammaan tan araddaa ta'isan gaangii dhufe kana cufa wal gahee jira wanni kun?
Anguma aradaan jogodaa tun amma anguma asii kana moo bakka biraatis gaaftee jiru. Haftee jirti hanguma miilaan deemaa qabeenya irraa dhufe malee hangi silaa qabeenya harkaa qabu karafaadee cabe kanummaan dhufee hin jiru hanguma asiin ijaan asitti garuu qofaaf kennina jedhan malee. Kanuma as jiruuf malee ka biraatee hin eegamu jechuudha. Siin jaamee abba. Ahmad eenyuuti? Ahmad Abdullahi jiraata araddaa tamiiti? Jiraata araddaa jogodaati? Maaltu jogodaa sanii isin kaasame? Diinarraa nu kaase. Diinni kun eenyunni? Diinni liyyuu boolis. Liyyuu boolisii naannoo Somaaliiti? Naannoo Somaaliyaadhaati. Egaa achi jogodaarraa isin kaasee fi asiddoo amma hangam takka bultan? Kan aktiif nama jidduu. Baatii nama jirra lola duraatii nama jidduu. Egaa as dhuftan amma hangam takka geessan egaa si taasa kana jaarrattan? Egaa taasa kana jaarren. Baatii takkaa fi halkan torbaan kun. Maal fa'aa harkattan gargaarsa isinii kan namaa jira egaa as dhuftan? Wanni gargaarsaa kan ruuza, faafaa, kan nama waliin gahin sunu. Ifi maasi bishaan ni argama. Amma wanni silaa fardiif kanarra isin barbaachisu ni jira wanni asitti isin godhuu qaban. Namni kun karuu amma asii ideetii ni garta. Waan bishaafis dhumaa jira. Waan bishaan itti dhuguu hin qabu. Waan itti waa affeellatu. Waan bishaaniin fudhatu. Waa takkallee harkaan qabu waan duraan fayyadamu bilee uummata sunii qaba. Uumaa harkaan qabu waan san takkallee isaa. Hamadaayyaa kanarra jira. Daasinis kan otoo gartuu kan dhaamachiinis qabatti qorra ishee namatti gatu. Namni tokko wanni amma fudhannee suur kan jennu sani nama afur amma guyyaa kanarra wanni irraa wayyaa nu kan wanni dhufe hin jiru. Nama afuriini isa kan tokko walitti fudhan. Luuqatan? Nam tokko nama afurii walitti fudhan. Kan nam shadan illee fudhatee illee ni keessa ni jiru. Haga akka isaanii wajjin maas kan maas sanuu tokko illee ni harkatiinis ni jira. Mee abbaa Sa'iid araddaata mi jiraata araddaata miitu turtanite? Araddaa minooti. Araddaa minooti? Maaltu isin kaase araddaa minoo san irraa karaa ajaajoo kana isin fidemu? Diinaan nu kaase. Diinni kun eenyunni? Liyyuu. Liyyuun kun kam? Liyyuun ka Soomalii keessa jiru. Liyyuu boolis? Liyyuu boolis Soomaliiti. Ka Soomalii sani? Eegachii haatan ammaan tana as dhuftan hangam takka turtan? Torbaan lama. Torbaan lama? Torbaan lama kana keessa gargaarsi wanni harkattan jirti? Wanni gargaarsa kan faafallee homaa dhufe guyyuma kana wanni waa harkatanii fuffurate kana maca hooliin gahin. Maal fa'aa wanni fudhatan dun? Wanni fudhanne bariisu baastaa fi timir. Qofa? Bariisiif timiru. Wanni isin barbaachisu maal ammamee wanni nu barbaachisaa jettanii silaa yaadan? Wanni barbaachisu. Waan dawaa idilee nu barbaachina waan kulli waan qoonqoo. Qoonqoo dawaa. Dawaa daara huccuu. Qoonqoo idilee kulli kanuma barbaanna. Okkootee irraa warri ka'ee kan sibiileen irraa ka'e mana irraa cabu. Bishaan harkattanii? Bishaan wahuma qicangaa nu quubsine. Bishaan ammoo wahuma qican namaa guddaa. Maqaan kiyya Shakkuul Abdullahi Seenaan jedhani. Obbo Shakkuul Abdullahi jiraata araddaa kamiiti? Jiraata araddaa minooti. Jiraata araddaa minooti. Maaltu minoo kaasee mi'aati isin fide hanga okkolo minoo kaasee wanni asee sana nu fide diinaatu magaalaa barbadeessee qabeenya waan qabnu saamee hanga sadarkaa afatatti hanga dukkaanatti hanga yookiin maaliin siinjaa Bukaaratti nu kaasee magaalaa minoo waajjira mootummaa meeqa mana fayyaa beeyladaa fayyaa namaa hunda saamee nuti arganne ati wanni wayyaan nuti illee guyyuma kana illee jechuudha ruuza goggogaa sanuu waan takkallee hin qabne jechuudha ka timira qofa qaba jechuudha sanuu walii galli hin illee jechuudha timira san jechuudha. Akkamitti isin hiramee ruuza kana luuqaan isin kan namoo qica. Qica malee luuqa wanni wal nu gahan jiru jechuudha. Bishaan harkattu? Bishaanis wanni takka wanni bishaan irraa nuti argannu weelkaan qabnu ummanni Oromoo kuni kadhu arma dhufe kuni weelkaa tokko hin qabnu ka uffata hin qabne jira ka kophee takka hin qabne jira ka guftaa mataa hin qabne jira jechuudha ummanni waan irra rafu hin qabu waan itti nyaatu hin qabu
waan bishaan sanitti fudhatuun qabu yeroo bootteen dhufte sani Booteen tardaa takkaate walii haaraddaa jaajoo qofa roottoo takkitti san qofa nama kana akkanatti akka yookiin waraana gartee rakkinarraa waraanatti dhaabanii afaaniin obaasanii jechuudha xalasaan obaasanii jechuudha uummata Oromoo san. Mee ammaan tana wanni isin barbaachisu fardiin sanurraa hafte jettan maal fa'aadhame? Nuti amma akki nu barbaachisu wanni guddaan nuti barbaannu guddaan jechuun waan irra rafu waan itti nyaannu waan uffannu waan bishaan sanitti dhugnu jechuudha sibiila tokko hin qabnu jechuudha nama ganda qubatee haati manni 3 fi 4 sibiila tokko eegee taranyaadhaan qoonqoo ijoolleetti godhutti irra guddaadha jechuudha manni kun. محمد أنو محمد آدمي إذا تردد آدمي برقانة جات إذا تردد برقانة جاتي مي أمان تناقا سني وري برقانة جار بقتني دفتن جرجار سا أنك تهاتي فور كتني دفتني مال فادا مي وني سنجر جارنسن وني جرجار سنجا لوكا تكونم أفورين لوكا تكونم أفورين فورني وني مدير جرجار ميجر سمالي أني namni gaama ala jiran jirtan irraa buqqaataniiti afasaa fi uffata kan hin qabdani amma bakka nuti qaban san namni tokko cinaan hin jiru hagaan adde cinaan amma tokkolo jira cinaan isa jira suuraa ammasii bookillee kabajanii jira amma bookillee kabajanii jira dileen adda karaa bade nuti hangi tokkos amma asitti kalee ummata kana walitti qicaasanel asumarratti Aradummaan burqaan nagaatu wal bireen jirtan jechuudha. Mee amma wanni fardiin isin barbaachisu maal faatila? Fardiin barbaachisu waan itti dhuynu, waan itti nyaannu, waan irra rafnu, waan ajjeerru tokko qabnu. Sharaa jechuudha. Sharaa sin qabdan. Sharaa sin qabnu. Waan uffannu sin qabnu. Waan uffannu sin qabnu huccuu akkatti keessaa bahee eegamanaa bahee huccuu takka kan hin fudhatiin akkatti qullaa ce'ee fa'a jiru. Maqaan kee inni siin jaamme? Saadiyaa Alii Horaati. Jiraattu araddaa kamiiti? Araddaa burqaa nagaa. Araddaa burqaa nagaati. Mee ammaan tan isin eegaa araddaa burqaa nagaa san irraa haatan hangam takka geessan amma?
Amma wayyaadha baay'ee ni ture. Hangam takka turtan? Baatii hin kenne keessuma jirama baatii takka. Ji'a gamuma jirtan. Hangana jidduu mee wanni harkattan gama mootummaatiin gargaarsa harkattan maal fa'a? Hangana jidduu wanni harkanne kaleedhan maaraddaa sanatti waaqicha nama furiin luuqa harkanne malee umaa hin harkanne. Maali inni sun kan nama furiin isin hiran? Ruuza. Ruuza. Waan biraa waan nyaatanii midditti harkattanu? Wahuma harkanne egaa waa takka. Waan takka maddii isin hiran. Walgahii jira isin hunda? Hin geenye akka araddaa burqaa nagaatti namni nu as hin jiru. Kun laga godaanee eega baqate maatii waasiin laga jirtiin ammuma ol dachaadha manarratti gartee bootarratti jaarrataadhaa jirra. Bishaan argattanii? Bishaan argattanii jirtu? Bishaan amma dhugaadhaa. Bishaan dhugaa jirtanii? Bishaan dhugaa jirti. Mee maal fa'a isin barbaachisa amma harkattan kana alatti wanni biraa wanni isin barbaachisu maal fa'a? Wanni nuti barbaachisa onqoodhaan waan gahaa hin harkan okkoteedhaan durra deebii akkuma faayannetti biicaadhaan waa uffata gartee shamisa uffataniis isharaa manarraatiis seeylaanaan makaddaadhaan eega horanne akkanumatti hanga horii ga'utti ani kan jibicha lama biraa baqadhee bineensi qabaadhaa jira. Amma ala jirtanii ijoollee fi manguddoo fi kana waan qabdanii jecha wanni isin barbaachisu amma bishaan illee hanga taatanii harkattanii midhaan illee haa taatu kalleellee jalqabamuu isinirra faffacaasanii wanni kana alaa wanni barbaaddanuu maal fa'a isin barbaachisa meemu? Wanni nu barbaachisa wanni lubbuudha amma qoonqoodhaas gaa sibiilaas hatta killillee hatta uffatan kan gartee ilmaan itti jiraatan kan halkan itti uwwisanillee biicallee hanga kopheettillee baatanii amnee waan hin himuun beeka. Harkachuu qabnaa jette? Harkachuu qabna gaa. Kana barbaachisaa nu barbaachisaa. Galatoo. Hawwaa sheekaati. Adde hawwaa sheekaati laata hojjetamee? Araddaa roqaati. Mee isin ammaan tana hanga ammaa wanni gargaarsaaf harkattanii fi akkaataan itti jirtan akkamime? Eega karaarratti baanes waa daasa godhanneetuma huccuu teenya fayyaanuun ilmaan jala afannee waan kanaan jiraataa jirra jechuudha akkasitti akkaataa sanitti. Gargaarsi midhaanii waan harkattan hin jiru? Gargaarsi midhaanii kalee waa xiqqoo nuuni fidan. Kan sanuu namni irraa maayyii kalee zaasana booda dhufe hin harkatin. Namni kalumaa fi guyyuma kanaa fi kana galee jechuudha ka duraan raasaa keessa eega dhukkaasan faca'ee jiru. Namni kalee dura dhufee harmarra guyyaa tokko halkan lamaa fi kana bule. Waa koobaan nama shanii luuqa kennaniiti namni shanan sun edda hiree fi nama amma kalee galgalaa fi guyyaa kana dhufe kana guyyaa kanaa fi kanaaf feelanii fi ilmaan hin jiraachisan jechuudha amma dura amma garaa tana keessatti. Ganama kana bishaan nuuf qicaman xiqqisho. Agaddaadhaan namni dhiiraa agaddaadhaan akka loonis daannu hayyisee nu hiree ijoollee afaanitti obaafanna kan nyaata hanga nuu kennanis isa ogaanii irra nuun affeellee jechuuf bishaan suni. Ammaan tana gaa namni kun isiniin kun baqattanii ala kan jirtanii manaa baataniiti ijoollee qabdanii manguddoo turkuftuunis ni jirti. Yoo dhukkubsatan waa wallaansaa akkamitti harkachaa jirtan? Waa wallaansaa isaa gara kiniin tokko hin qabnu ka fayyaa dhabe nama ka shiddate bakki itti haakimanni hin jiru kan bakka kiniin irraa binnuuf hin jiru bakki duraanuu doktorri keenya harkuma namaati bakki itti irraa baasilintaa bitannee dirannu hin jiru bakki itti kiniin ijoollee irraa buufannu hin jiru waan takka waan keessa jirru hin qabnu jechuudha amma nuti eegarma irratti deebinu. Mee amma walumaa galchite wanni isin barbaachisu hanga amma as turtanii fi amma booda wanni isin barbaachisu maal faadhame? Amma booda midhaan irraas wanni nu ga'e hin jirtu wanni ilmaan kanaan jiraachifataa jiru wanni nu ga'e maanta itti jiraanna jennu hin jiru jechuudha manu. Wanni nu barbaachisa waan irra rafnu hin qabnu eega nu jalaa meeshaan keenyaan waan waatti dhiyaannu hin qabnu biicaa bishaan hin dhuunnu hin qabnu okkotee waatti affeellannu hin qabnu waan uummata akka sharaa manarra kaayyannu hin qabnu makraja hin qabnu okkotee hin qabnu majjabee waatti dhiyaannu hin qabnu geree waatti dhuunnu hin qabnu. Waan takka waanuma qabnu hin qabne jechuun xiqqoon salilli bishaan amma ogguu nuu qite namni biicaa agaddaa tokkotti ogguu qicate agaddumsa namni lama fa'aa walitti qicate sanuma dhuga jechuudha amma sa'a kana keessatti. Okkotee nama tokko qofa yoo ka duraan loon keessa jiru harkaa qabaate tokkichuma san itti affeellate waan akka xalaayaa fa'aa fudhatee sanitti ijoollee irraa garagalchee kun itti affeellata jechuudha. Wanni nu barbaachisa sasirriidha okkotee waatti nyaannu afata waatti afannu waan uffannu. Okkotee waatti hojjaa dhaabbannu waan itti waa dhuunnu killoo waatti nyaannu sharaa uffannu waan afannu hangana jarjaratti nyaatuma kanaa hojii kan nurraa hafne jechuudha.
waan ijoolleen teenyas nurraa dhukkubsatu dawaa adda addaa kan ijoollee waan ijoollee kanallee waliin ilmaan daa'imman harkaa qabnu kana oguu nurraa dhukkubsatan biyyi magaalaan teenya isa barbadooyte tana ittiin mallu nu barbaachisa dawaa sanii fi waan takka hojjaa soogidde nuu dhiise kana nuun dubbannuun baaluma mukaa karbuu haaraan akka nama qabdee baala mukaa gaf duguugganneetuma okkotee san tana wal kadhannee dhaabbannu keessa buufanne jechuudha wanni nu barbaachisa durri nyaata hojii nama jiraateetu waan sanuu harkatu jira itti jiraatu danda'a nyaata sanirraa kan nurraa namni wanni uffannuu fi wanni afannu wanni mana gubbaa kaayyen kan midhaan sanirraa nurraa namni amma sa'a sanarratti wanni itti waadhu biidhaan bishaan itti fudhanne wanni hangi sun kan nu barbaachisu dawaa waan itti nama dhukkubsatee wali itti godhu nu wajjisanii nu barbaachisa. Ibrahim Abdullah Wario. Aradatan. Mino. Daminoti. Me amman dalaga isin kun amma asirtan buqatani gande yaratani maltu sin kaase mino. Wani no khasi. Lijun no khas. Lijun tun tae istimit. Ay lijun no khase. Lijun ta Somali shanat. Nano shani. Nano shani. Achi da jiddu amma angam daga gaitani egas ko battan. Egas ko banni. Baati takkafi utti fudan. Baatee takkaa fi wayii ammaan tana egaa as qubattanii as jidduu wanni gargaarsi gama mootummaadhaa harkattanni jira. Inni jira. Maal fa'a harkattanni? Ati nyaata harkanne waan kun sunuuf dhufa jira kaanis harkanne jira. Maal fa'a dhanni? Wanna Roza Temira Tifaafa illee hanga amma as qubata kana wal isin gahee jira. Jikee jira amma kana kan gainis ni jira. Hangamitti isin gahee? Warra duraa nam lama luuqa tokko nam lama luuqa tokko. Akkasitti isin gahee? Akkasin dhuga. Bishaan hoonee harkattanii? Bishaan ni harkanne. Akkamitti waliin geessan bishaan? Bishaanillee asi wal jala waan itti kijannu hedduu rakkoo qaba wanni nuun dhufiin gartee waan mandarri laalammaa mandara taa'u kana waan itti kijan hin jirtu. Meelkaan hin jiru. Amma wanni fardiin isin barbaachisa qoricha hoo harkattu? Qorichi isa jira harkanne. Mee wanni isin barbaachisu maal fa'aadha mee akka waan isin barbaachisu amma qoricha fa'aa gartaa waan faaya manaa kan si dalagatan wanni manaa wanni uffatan disti uffata waan afatan waan uffatan waan itti dhihatan kana cufaafuu dhabnee jirra. Amma tana agoobarallee harkattanii jirtanii agoobara kana keessanuma ka duraan manaa baqattanii moo kan mootummaan isin eegan? Kanuma duraan qabnu mootummaan duraan nu kenne. Kanuma duraan isin eeganname manaa dhufattaniin. Takka takka waan gus beerri baqatee harkatti qabatee. Isin jaan. Bilaadee aliitu isin jaani. Jiraattu araddaa tamiidha duraan. Jiraattu araddaa Ramadoobeeti. Araddaa Ramadoobeeti. Mee ammaan tana eegaa as dhuftan guyyaa meeqa ga'ee jira? Guyyaa hanga lakkoofsan qabu garuu qalamaati waan beeku. Baatii takkaa fi cinaa amma ni jirra hanga magaalaan tu dhabamte. Egaa baatii takkaa fi cinaa hanga turtan kan amma gargaarsi gara mootummaatti harkattan jira? Guyyaa kana hanga ruusaa katibaanti hin qabne kasseeta hin qabne kan waa takka hin qabne goggogaa bishaan kana itti facaafne ijoolleen akkas nyaatutti hin beekne nama kan nutti facaasanii kalee galgala hanga tokko itti facaasanii nama sanuu waliin geenye luuqaa tokkoon nama lamatti nutti hiiranii nu kennan sanuu booyaa akkam goona ja'a. Bishaan harkattu? Bishaan guyyaa kanaati guyyaa dheengaddaa takka harkanne guyyaa lama. Bicha sanuu waan xiqqee galu dhabneeti nama tokko sharaa tokkotti wal gannee sharaa tokkicha sanutti wal ganneeti bakka wal idduutti murree
وأنا تكجن ولا لا دينجدا برميلة تقول قديسة إنه برميلة سريد إيسا ولا سين ولا تبني وجنا ما ولا رجعنا ولا جننا تو متى كنا فدمني هنكنا الرخاء هنكنا الرأي بكيا كيسا قال هنكنا الرأي أما قاسين كن بقاسني على جرتني جولني كابدني منقدوني جرتي واي أوريتشوا ولا أنتني أركتني أركن جرو بلاني كمنا نافني كمنا بيا أوراما قدوة سلطبه دمنا مقالة ربكارة مراسات أنا تجعل جنة تيفنا دينو يوم دكابله سصاو دمنا أسيت ورما كيسا أما ولي باني أرما دفني ملا تكون ورما كيسا بني جرب ناسا قدمتك أما سلاوني سيمبر باتي سامع الفادمه وهما نوفيدا إذا أنا وهم جراج ساتا أنا كنيت مدبيتا أكجارتي أما في أفتح هاتاتو بجلبتي هاتاتو أفتح هاتاتو نياتا أداتا كلبي هاتاتو هنقدستي hanga waan saanatti dhiyaatan ka ijoollee hanga kophee faanatti qullaa laa keessa horiine magaalaa teenya qullaa faana qullaa ummuu duubu ijoolleen guyyaa uti daguu diida keessa yaa'an itti deebinee wal duraa guuraa bishaan dhuunni sunu areerri nutti gayyaa hojjete garaa nu qabe bishaan sun garaa nu qaban ijoolleen meeqaa garaan qabee diida keessatti duute ijoolleen meeqaa rasaasa ta'e xiyyitii keessatti du'ee haati dhabde. Xiyyitii kana kan isin dha'u eenyunni. Kan nuti dha'u nuyyuu boolichaaniiti mootummaa fakkaatee mootummaa nama dhoohin beeynu nuyyuu boolichaanii ta'u huccuu adii takka guyyaa duraa huccuu adiitiin nuun lolte guyyaa boolaa kana marqoo hidhattee nuun lolte. Artiin dura ammoo godda amatti jirre amma ammoo midhaan isin amma kaleeyas mootummaan nu kennite okkotee dhabaafi bishaan bootteen nu fidde sharaa dhumaa jala qabanna waan itti qican hin qabnu okkotee waan nyaannu itti nyaannu hin qabnu wanni qabeenyi keenya dileemmino ka qorqorroo jaarees kan jaariniis istoorri keenya isa tahe akkuma dhufne kanaan nu warra uffata keenyatti qabeenya keenyatti saala bobbahu qofa abbaa bultii xiqqaatu abbaa bultii qaba qabeenyi keenya guddaan minootti zarrafan. كم سنة يوم يتجاهزن؟ ammaan sana
torban lama baatii jala jira ammaan tanaati walii galatti. Baatii jala jirtani. Hanga ammaan tanaati ganna qabdan kana gara mootummaatti gargaarsaa fi wanni harkatanii jirti. Ammaan tana yeroo gabaabaa keessatti ammaan tana guyyaa 3 hin dura mootummaan Jimiraa fi nama meeqa kan lubbuudhaan sababii beelaa ijoolleen hoggaa timira nyaatte ni hakkifti. Guyyaa meeqa waan qoonqoodhaan bulteef jecha amma kanaan lubbuu teenya nu dhaqqabnee namni yaa'u kun guyyaa lama dura yaa'uu hin dandeenye. Har'a immoo timira nyaatee waan mootummaan isa kennite kanaan nyaachuudhaan yaa'uu kanaafuu danda'e jechuudha. Bishaan waan argattu? Bishaan ammaan tana boottee waan gubbarraa nu dhufaa malee bootteedhaan ammaan tana garuu waan itti qicannu hin qabne jechuudha. Amma qoricha waa'ee wal'aansaafoo namni fayyaa dhabeef kana maaliin gargaaramta? Amma dura tajaajila sanii manni hakiim keenya barbaadamee jira waan ta'eef hakiimni keenya faana qullaa isiniin kophee hin qabne miilaan waan galee waan ta'eef amma dura tajaajilli wal'aansaa kan nu gahee arganne hin jiru. Amma wanni fardiin isin barbaachisu nyaataa fi midhaanitti aane wanni isin barbaachisu maal fa'a? Bakka kolkolee takka waan itti namni itti dhiyaaturraa midhaan nuuf kenname kana bilcheeffatu hin dandeenye sababii waan itti bilcheeffannu dhabaatiif jecha. Sababii dhaamochees ammas ijoolleen haya ammaan tana wanni nuti nyaannu waan arganne keessa timira bichiiti kaan waan itti bilcheeffannu ibiddiin akkatti wayisiif bilcheessa nuuf hin bilcheessu jechuudha. Kolkolee qabbana hoo bakka namni kun haadhaa fi ilmoon googiraa takka takka namni waan fiigeef jecha ilmoo googiraa takkitti irratti uwwiftee bakka kaan shiita kanatti irraa harkiftee fira labbaa galchitee uffata qabna. Aduunis bakka agoobara isaaniif faayidaa waan hin qabneef jecha ijaarannee ittiin jiru. Bakka rakkoon teenya waan nyaannu arganne waan itti bilcheeffannu hin qabne jechuudha. Waan uffannu hin qabnu. Kanaafuu kan asii gartuu kan. Waa ijoollee kan baqadhee humna kan qabu martoo silaa jala fayyadamanillee hin qabu. Akkamni ijee mukarraa affeeree martoo dullatti durtaa olii qadiinatti qoolchisaa fudhadhee miilli kiyya kana jira kanaaniin deema. Ilmaan kubbaan itti gubaddoon dhabee saaxilamnee caalaa kana jirra. Qoonqoo hanga misiree ganuu gannan ijoolleen sarara gaggabdee jira taaduutee lubbuun kuttellee ni jirti heeran timira qoqqaan eeganuu kenna. Wanti affeellee nu dhabnee eeganuu kenna misira malee kan lilliqimsine malee wanti affeellee nu dhabnee waan waatti dhuunuu ni dhabnee bishaan hogguu nuu fidan waan dura qaban ni dhabnee wanti qican ni dhabnee wanta akka dhabnee akkatti saaxilamnee ala kana ciifna nasbeen itti duraan nu wareejee egaa diinni ala nu baase wanta akka wanti dhaan nu dhabneeti nasbeen nu gattee egaa muka kuti ammallee muka itti jirti haa guyyaan aduu nu gata halkan daamochaa nu gata ilmaan waan itti gufan nu hidhamne waati maatii egaa alatti nu baafte haadhoon ilmoon irraa goggoydee waan dhihattu dhabdee ilmoon guyyeen nu jalatti dhumti kanaan wali haala kanaan wali amma eega guyyaa kaaleetiin waa kana waa nuu kennanii akkatti nutuu gurguddoon lafa ka'uu danda'u. Kan amma jiru waa'ee sodaa nutti dhagamaa jira malee. Sodaa maali? Sodaa diina duraan nu cabsee jechuudha. Ammaan tana duraan haala kana nu mudde ammallee halkanii guyyaa keessatti sodaachaa jiru. Amma poolisiin federaalaan jirtu minirra? Poolisiin federaalaa sun iddoo jirtu irratti illee isaanuma kanaahu tuffatamanii jiran isaan kun mataan isaanii kun ijoollee Oromiyaadhaa san qolootti naqanii waan jaamu dhagamaa jira. Isaan kun federaalummaan isaanii mirkanoonni ijoollee Oromiyaadhaa burqarraa, gurawarraa, baddannoorraa, irreessarraa, awwadaa irraa kana walii qabanii federaalarraa qolootti naqanii fidan malee federaalummaan dhufuu hin jiru. Soomalii waan jiru harkaa qabdi. Kanaafuu nu dha'uun ooltu. Kanaafuu ammallee nuti jiruu hin qabnu. Ilaa kanallee makiinaan lama dhufteeti kan qawween mitira meeqaasamtiin argamtu jee isaan jaanii jiranii didanii waraana qawwee guutanii hunoo magaalaa keessa fidanii federaalillee waan takka godhu dadhabee qawwee isaanii daangaa keenya keessaan eega dhufan akkasumas daangaa isaaniitiin deebanii galan isaan kun kanallee. Akkasuma wajjin nuti gargaarsuma ookee harkanii kanaaf ta'aadaa ati ayyeerree nu dabarsanii waan jiru sodaa jiruu hin qabnu. Sababa gartee gaa minoo
akkasitti gartee liyyu poolisiin onarraa buqqaaftee barbadeessitee waan manaa qabanii fi dukkaanaa fi waan isaan qabanii fi qabeenya isaanii qabeenya mootummaa kan bulchoota hunda waan dawaa addunyaa ta'e waan mana haakimaa ta'e hunda cabsanii buqqaasanii kaan gubanii nama gartee kaan gatanii kaan dhawanii biyyaa baasanii namni kun haga ji'a tokko abaariin addaan bittinnaawee ijoollee haga afur mooshanillee taanis beelaan duutee taanillee waraabessi jalaa fuudhee saba saniin achirraa dirmannee nutis gartee dhufnee amma gartee hanga bultii 10 biyya tana keessa jira amma guyyaa 3 fi guyyaa 4 gargaarsi garaa gartee oromiyaatiin nu dhufee amma sababa saniitiin ummanni gaamuka jalatti bahee kan mana hin qabne kan sharaa tokko hin qabne kan waa takka waan bishaan itti dhuguus hin qabne akkanuma gaamuka jalatti midhaan faamma hirree fi akkanumatti baal badadaafatanii haala kanaan keessa yaanee bakka isaan gartee walii qaqqaban cufattu akkasitti gartee amma gaa midhaan hir'aa fi jirra amma gaa halkan 3-4 amma gaa wayyaa keessa bulan duraan gartee gaan jiru addunyaan jiran ammallee ijoolleen hamada yaani akkatti gartee gaa halkan kana odoonuma ceek jettee ibiddatti bobeeysanii ibiddaan odoon karkarsaniiti gartee gaa midhaan kan hangam tirtanii midhaan akkasitti luuqa gartee gaa akkuma gartee isaanii gayutti akkuma herrega namaatiin akkuma danda'aniin haala sanitti gartee gaa akkuma gartee gaa ulfintaatti uummanni waan guddaa ta'eef kaa tokkoo fi cinaatti harkatuu fi kan tokko gartee maatiin isaa baay'ee taatee tokko guutuu kenninuu fi kaalis sadii humaan akkuma gartee danda'utti akkasitti gartee gaa kennaa jirra haaluma sanitti maqaa lubbuu dhaqqabna jenneeti malee gartee ni gaya jennee kennuutti hin jirru nasbee dhaqqabnaa jenneeti gartee akkasitti gartee gaa bishaan harkataa jiru bishaan ooni harkatu bishaan waa xiqqoo naati guyyaanuma harkatan guyyaa gariis dhabaa guyyaa gariis gartee gaa irraa olaati bishaan illee nama wayyaa waatuma deeman nutti fakkaatti gaa namni kun abdiinuma qabna mayaa jabdurama namni kun ijoollee daa'imaas ni qabanii manguddoo tokkofaas ni qabanii namni ogaa duraan mana keessa galuu beekuun ogaa alatti bahe dhibee adda addaatiifis ni saaxilama wal'aansoo wanni godhamuuf ni jira wanni gaafate. Wal'aansi waan takka hin jirtu warri wal'aansa jaan hin jirtu ijoolleen amma taaqiftuus ni jirti taalbaatuus ni jirti amma gartee hoggaa gartee wanna kana gartee faafaa kana nyaatte saniifuu ammas gartee ammas mirriuza kanaas garaan isaanii duraan gartee waan hin beekneef amma gaattii dura kanaafuu ol bintaate amma gaa ibiddatti bobeeysaniiti ibidda akka gartee wajiijatti gartee kana shidanii ibidda duuda cinaan karfataa akkasi gartee akka gartee hamadeenyi najjeefne akkasi ibidda shidaa fi jiran jechuudha uummanni gartee gaa. Sababni asiin waraanan iyyuu poolisii tan mootummaan qopheessiteeti diinaaf meeshaa kenniteeti warra gaaraa leenjaa kan naannoo sanii nuti duulee nuun nagaya ta'u magaalaa miloo keenya nu seenanii ummata gatanii kan dhalaa fi dhiira hin janne meeshaas dukaanaas dhawanii guuratanii makiinaa sadi magaalaa keenya keessatti fidanii shaqaata hunda itti fe'anii nu buqaasanii jiran. Kanaafuu mootummaa waan gaafannu kun maatii teenya ala baanee daamma wajjin nu gatee bishaan hin qabnu nyaataas hin qabnu bakka mootummaan jirtu huccuus hin qabnu waan uffannu maatiin jiru waraabessni halkan tokko rabbii dhufa ijoollee keenya nu jalaa guuraa amma nama sadi duruu nyaate. Kanaafuu bakka mootummaa yoo jiraate akka akkuma nu go. Seetiin naan jedhanii. Abala daldalaa baana. Abalee daldalaatii ani. Daleeduna waa kontan jir. Ani immoo bintatti amata 60 jira. Waxaan nagalay. Wanni nu seene. Killi shanaal baan nagalay. Warra kililii shanii. Ila halkisii waan nagalay. Mootummaa Soomaaliyaa kajaam. Abdii Ilee kajaanu. Ajajaan isaanii. Abdii Ilee kun nugu ajajee waan nagalay. Abdii Ilee kan jedhanii nuti ajajee liyyuu poolis kajaan balbadee isaa waan mootummaa Oromiyaa ta'e. Kun bu'aa hawaasan nagalay. Namni nu bagartee sun seene nama 600 waraanni nuuf ramadame gartee kamiinoo qofa barbadee isaa jeen. Wargalle wataana geerinoof kino soddon qori way ka badnaay. Qawwee 30 olii jee qawween girinoof gartee tashanshalataan nyaattu qawween guddoon qoftiin qawwee 30 jee kan nutti hin duulan. Baasuukaa ka daran. Baasuukaa gurguddaa gartee looncharii gurguddaa gartee taankiin silaa dhawan. Dawlaa Itoophiyaa hadday dawlaa Itoophiyaa taa'an Itoophiyaan nahay. Yoo duuba gartee nuti uummata Itoophiyaa taane. Hana la tayo. Haan ulaalanii uummanni Oromootii fi uummanni gartee Itoophiyaati isaan ulaalanii
هذا كنا وهذا بين غير هذا الرغل أنا لا يجمع يو لقى في نمني في جبجة مين ودفع مين وكيس لابته هان وركوي نوم هاري نمني نون هفنه من نوم هاري كورين هفنه نوم هاري ما كسيتي مقالات هفنه نوم هاري هتقول نون هفنه ما يجوز أن نقول مقالات إنا كان قبني إنا كان فئتني هدي ما ستي هذا الله سبحانه إيه قد افتني قرتي قالوا بنتك يجمعون وقرتن قالوا عبد الغفار محمد رانجان أرداتم أردا دولماتي ما مال تو أسيت كده سنك أمان دان wanni asitti kennunak magaalaa teenya san duraan qubanne nurraa gubaniitiin warri naannoo shanii nurratti duulee waraana liyu poolisii jedhamu sun nurratti duulee magaalaa teenya qabballee jedhamtu barbadeessanii achirraa buqaanee gabagaborrattis nurratti duulanii minorraa uummanni hedduun kun baay'een kun nurratti walii galee qubachuu nu jiruuti nurratti duulanii nu buqaasanii qabeenya waan qabnuuf mana waan qabnu hunda ala baanee jirra ummata dhalaa fi dhiironni keessatti dhumanii jiran amma eega magaalaa minuu irraa buqqaatanii baatan kana bultii meeqa jirtu amma torbaan lama ni gayaa yoo dabalachuu baatallee guyyaa hanga tokko ni dabalataa ture torbaan sadeen kana keessatti wanni gargaarsi gara mootummaatti harkatan jira gargaarsa amma wanni harkanne qarrallee timiraa fi ruuza nuufi dhufanii tahee ruuza kanaahu nyaachuun ni jibaati maaliif waan isaa feelannu hin qabnu zeetaas hin qabu inni dheedha timira xiqqoo xiqqoo bilchoo waan ta'eef hanga taateefu nyaachuu ni danda'an tahee bishaan hin jiru waan irratti bishaan yoo argine waan weelkaataa feelannu hin qabnu mana keessa bullu hin qabnu maatiin keenya qorraa fi qambantiitu jirti kanaafuu mootummaa keenya waan gaafannu sadarkaa naannootii fi sadarkaa federaalallee furmaanni barbaachisu akka nuuf godhamu mootummaa keenya kabajaan gaafannaa yoo nu dhaqabuu baatan ammoo qorraa fi qabbantii nu nuffiti diinni sun osoo nun gayini